Qooyi an kana dhibu biyya tana barsiisotaaf bulchaa jira moo mootummaa bulchaa jira? Wanni naa galuuti jechuudha. Waggaa shanan kana bara jijjiiramaa jennee bara kana faarsuu jirra. Eessa jira jijjiiramni gufuu jijjiiramaa ta'uu jira amma. Ani biyya addunyaa argee addunyaa barsiisonni amantii irratti aangoo qabu Itoophiyaa qofa keessa jirti. Deemanii bara jijjiiramaa jecha amma an kan na dhibee caasaan biyya bulchu jiru agartee pirezidaantii dhimma islaamaa Itoophiyaatti wal qabatu kana caasaa amma biyya nan keessa jiru keessatti dubartoonni musliimaa hijaaba adii malee mana barumsaa keessa hijaaba diimaan illee seenuun hin jirtu. Hommaalii barsiisonni sheekotiin wal tahaniiti waan kana dalagan jechuudha. Kana dalagan. Warri olii kun immoo bakkuma isaan jiranitti jechuudha. Achi hijaaba mana barumsaati dhoowwan. Bakka takka eefu waan kana godhuu waan kana godhuu hin dandeenye jechuudha. Dhiisaniituma bakka muslimni akkuma dursee taa jiraatu Itoophiyaawii ta'e muslima kiristaana. Sanbooda bakka nuti waan dhiibbaa nurratti gaggeeffamte hirra baane dhoowwan firraa hirra baane dhoowwana. Akkas irra wayya bakka isin egalee hijaaba dhoowwu. Biyya tana keessatti wanti nuti rakkachaa jiru deebiin argatu. Waan nuti rakkantutti deebii argata. Amma pirezidaantii Itoophiyaa haa galatoomu. Wanni inni dalage waa hedduu garuu xiqqoo tana gartee rakkina kana furuu dadhabuun isaanii waan biraa. Kanaaf dhiisaa yookiin hijaaba dhoowwu jechuun maal jechuudha? Biyya muslimni akka baay'atu keessa muslima du'aa jechuun muslima Itoophiyaati. Hanganas hin danda'u. Takkaa barsiisonni biyyaa bulchanii dhiisudha. Takkaa'u wanti takka wanni jijjiiramtu hin jirtu inni ofirraa. Maaliif baruma bara jijjiiramaa jettan kana baruma jijjiiramaa kana keessa waggaa bara dabre moo bara dheengaddaa keessa mana barumsatti ijoollee baratan salaata dhoowwan fuudhanii hidhan salaata pireedii dhoowwan bakka anna kannaan galu bara jijjiiramaati bara jechuun keessa gurri cimaan jiru dhufne as deebine ammas. Akkas taanaan barsiisonni mootummaan dhufee bakka barsiisotaa kana mana barumsaa barsiisu. Barsiisonni immoo dhaqanii achi haa hooggananii. Maaliif beektaa? Biyya tana keessatti barsiisota ta'an gurra qabu. Akka mootummaan tokko dhiibbaa fiduu danda'u irratti amantiirra dhiibbaa fidan isaan bakka kana fedhanii kana ari'anii kana dhiisanii. Kunis sirraa'oo haa sirraa'oo. Yookiin immoo muslimni akkanumatti bakka gize dhiibbaadhaa ifirra dhaabbateetu akkuma dursa Itoophiyaa deebi'ee kiristaanonni muslimni hundi waliin jiraateetu namuu gama amantii isaatiin gize dhiibbaa isarra geeffamte gabbee afirra dubbatu kalas. Isin egalee.